Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessaniin bakka jiraatan baga viidiyoo haaraadhaan walitti deebine warroonni haaraa dhuftan aanaa dhufu warri duraan turtan baga viidiyoo haaraadhaan walitti deebine har'a maal gochuun barbaade beektanii har'a waan sin bashannansiisu dalaguunedha. Hiriyoota kootitti bilbilee rifachiisaa jira akka afaan warra adiitti piraank jechuudha. Irratti bilbileetiniin waanuma hin jirre jechuudha waanuma isaan hin yaanne. Halo maaf akkasitti maaf waa'ee kaasofte yoo dhiira ta'e immoo jechuun namootuma na jalaa kaasan bilbila irratti bilbilee waanuma ta'e jejjedheen waan isaan hin jedhin jechuudha jedhee rifachiisaa jechuudha. Annaa wanni kun dhaachaa maaliif nama rifachiisuun baay'ee ulfaata. Nama tokko irratti bilbiltee waanuma namni sun hin beekne maaf akkana jette jechuun baay'ee ulfaata. Garuyyuu istii maal jedhu hiriyoonni keenkoo yookiin immoo rifatu maal akka jedhan bichaa hin beeku. Irratti bilbiluun eegaa tokkoffaa jiitu irraa hin eegala eegasii piinkoo irratti hin bilbila eegasii baqa namoonni jalaa kakkaasee dhiiratti illee nan bilbila bichaa ijoolluma na jalaa kaasan irra bilbila wajjin tura. Maaf hin kaastu? The subscriber you dialed can't be connected for the moment. Please try again later. Debstee oo bilbilteesti? Halo. Halo. Akkam? Kaayuma. Nagaa galata rabbi akkamati? Qalbii akkasii dhiisi jiitu garuu ati dhugaa rabbi baay'ee sitti aaree jira. Anaaf si hiriyaa waggaa meeqaati? Ta'eewuma. Jechuun ani waa'ee kan koonaasuuf ta'ee takkaa yaadeen beeku. Na hamatte jedhee yaadeen beeku. Dhugaa simsara maa kosta rabbi namatu warqii waan taane namatti jettee namni natti hime. Muudii akkana lafatti qabatee distop. Rabbi muudii miti maal taate muudii qabachaa hin jiru dhugaa si gaafachaa jirtu. Maaliif muudii qabadha? Eenyutti naasee waa'ee jedhamma kumaan nama wajjin naasee hin beeku boo. Wanta ati namaa barreessiteef sagalee ati namaa ergite na bira jarasiif ergaa amma jiru hin cufe garuyyuu waan akkasii ani hiriyaa kee waggaa jaaguutu waliin ture waan akkasii narra ta'a jechuun naan jirte yaadeen beeku jiru. Qoy maa kofalta? Ayinan bu'aalee alifiin bu'a. Eenyuun garaa ga'uuf jechaan bu'aalee kolfa malee. Eenyu akkanas siin jedhe. Garuu naaf hin tasakkaane si rifachiisuun barbaade viidiyoo waraabaan jira. Dhugaa si rifachiisuun barbaade hiriyooti irratti bilbileetiin akka si rifachiisaa jira waan ta'eef jechuudha. Yeroo viidiyoo waraabee. Wali burruufadhaan sila nama wajjin nama waa'ee kennu waa'ee nama tokko waliin sila naasofneefu hin beekamaa rifachiisa. Si jammar ati namattu aayinaawwan beeka sirriitti si beeka. Gootan makii akkasitti na beekta. Nama kaa. Viidiyoo maal na waraabda qoy? Sagalee kee qofaa barnabsiyaa. Borgaafa ideetii godhee poostii godhu laaltaati si qofaa miti ijoollee baay'ee akkas gochuun eeda waan ta'eef nagaa ture yeroon xumursiifiin bilbila okkee. Deena natti haasa'e hin geenye mana haasa'e abjuu faan qaba kana sitti. Baqa booda natti hin taka wanna irratti sun iccitiidha baay'ee kun viidiyoodha. Ciao si amadde jira ciao. Bye. Amma immoo jechuudha naaf hin rifanne
Anna rifatti jedheetiin ni yaade isii waan nama hamanneef naaf rifanne ammoo intala biraarratti bilbila. Een isiin Pinkoo jedhamti. Pinkoon eenyoo jettan suuraa isheen godhaarra na canaa jiru kanaadha. Na wajjin tura. Halo. Hello. Akkami? Kan bareedu ko. Ay nagagalee terapi maa baddee? Banni bilbilli ko balaasheera. Si waan ta'e namarraa dhagahe? Maal dhagahe? Waa'ee kan koo waa'ee badaa haasoftaadha yeroo baay'ee. Waan nama kofalchisu maaliin jedhe koo? Surprise ta'uusaa waan ta'utti prank ta'uusaa ta'ama. Badiyaarra bakka ani maaluma ta'u nama baay'ee pirankii gochuuf yaale namni hunduu naaf rifatu natti kolfa maa inni miti si jamal si faana odeessaa jiru nama sa'urmaayyuu nama addu akkaataa gaafa naageetu tokko barsiisee turuuretti maaliif kun waan nagee akkas jette jedhama naam jetteetti nannaa ture yeroo si ate akka yeroo jedhe argite waan sobaa haasa'uu hin danda'u jechuudha ani bakka jechuun waan dhugaan taane tokko nama gaafachuu hin danda'u. Banagaraatti illee si bichaa miti. Ani garuu nama najjeessa. Ijaan siireessi ta'eef. Yaa ani. Namoota baay'ee akka ani ko siireessi miti ni kolfanaa nama fakkeenyaaf si malee jiituullee gaafadheetiniin akkas jedheen irratti bilbilee narratti kofalti maa kofaltiin jedha lakkaa isheen narratti beekte. Ana waan hundaaf iyyuu nafsi. Yaa tokko irratti bee ani garuu yoo akka sagaleetiin miti barreeffamaatiin amma raakuu yoo dabale. Yaa viidiyoo waraabaan jira banagaraatti illee jechuudha sagaleen kee waraabamaa jira. Ana bakka deebisee si bilbila ijoollee na waraalee keetiin yaala. Nama tokkollee rifachiisuu yoo hin dandeenye. Maaliif akkas godhatamu? Ani viidiyoo waraabaan jira of jechuudha sagalee kan keessa wanna sagalee irra godhe jechuudha akka dhagahamutti. Kuti sagara dhumaarra jiru shi. Kam? Ageessif. Ishi bakka namse booda yeroo ijeetii godhisiif hin hima maal akka kosinatti himta. Ciao Shinet. Badii nama pirankii gochuu hin danda'u jechuudha. Nama rifachiisuu hin danda'u jechuudhaani. Narratti beekan hundi isaaniitti iyyuu. Istiin dhumarra. Kalas namoota danaa rifachaa hin jiru. An nama pirankii gochuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa rabbi nama ajaa'iba bara. Beeytanii ani waan sobaa haasa'uu hin danda'u. Yoo waan hin jirre tokko haasa'uu barbaade naarkaa ba'a nama kofalchiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu pirankii nama godhan sireesii ta'anii nama godhan ta'a jechuudha. Ijoolleen tokko yeroo pirankii wal godhan feesbuuk irra antiin miidiyaa irratti bakka dhugaa fakkii waan dhaadhanii bakka sirriitti dhugaa fakkeessanii gaafatanii beekanii ani musiirees ta'uu hin dandeenye waan sobuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Waan hundaafiyyuu kanarratti dhumataa piraankiin keenya har'aa na wajjin turaa yeroo hundayyuu waan babbareedaa qabadhiisanii dhufa jechuudha. Ciao. Namoota biraallee pirankii gochuuf yaalee ture garuu hin jiran online hin jiran. Ciao.